carraan argamedha. Galatoomii asnuu dhufuu keetiif galatoomii siin jedhu. Galatoomii yoo kuma jirtu uummanni dubartoonni asii osootuma an argu akkamitti yoo kuma lamaan dhaqanii dhagalmeessanii naan jaalladhe. Asumaan immoo carraa hiriyoonni kiyyamunni namni waliin hojjatee namni waliin dhaba'ee dubartoota koreetti dubartoota waldaa asii keessaa dhufanii yoo yaada qabaatan yoo du'aa illee qabaatan carraa isaaniif kenna ulfaata. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wani akan nagakan tani kayana. Kuma jawar bagarati naga batale bagarati batale la mafati batale komsi denna. Kanafi anje jabaye kabu rabbi budasir raha egu rabbi oromo hunda wali hagachu hunda kena rabbi wali hagachu. Wali kante rabbi kokoro hagot. Rabbi ija budai raha kab. Adina raha kab. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عسى جدا قبل جواري بابا كاتب هذا المسجد بابا. كان से गलतोमी किताब नमती आते उन्हीं आते बर्रेसिते उम्मतिया हिम्मत वाला जत्ते किताब उम्मती करती उगोसिते रब्बी वाले वीडियो करने वाला की गलतोमी रब्बी वीडियो कर रहा है जिसका रब्बी भाई ऐसा नहीं ओके लकी जवान हाँ किसी के वजह कम थी अनाम लगा ये क्या सीधा बच्चे सुना ना पड़ा मुझे हाँ किसी के वजह कम थी बच्चों की वजह कम थी हमने कौन हमने उमरते ताज से हमने करना ini kan bos sama guys. Ada. Hamilnya kenal tuh bertobat CCTV Galatoma ya apa ya Ufata Galatoma Galatoma udah harsi kalau Ufata Galatoma Hamilnya kenal bertobat akan mati yang malam Abu Malam Nabi Galatoma namanya kena ada aja Bukali dia ada sesuatu macam apa yang Bukali mungkin kena ada sentrasi berdoa Alunan dukungan dengan Kenya ke sana ke kita kebenaran mesin gambar itu. Namun ini refu karena kama lihat ini itu justru jadi di sana sekitar soal apa rumah di mana tujuan. Namoonni haftan namoonni kennas amma sagaleedhaan kennuu barbaadan kennaa dhufaniiru kennitan sagantaan kenna galafamuuf kennu waan ta'eef namoota hangamnatti kitaaba muratanis ammuma akka bitattan kabajamara isin gaafadha jechuudha. Kajawar. Hogan. Pois. Ano ko? Kamu? Okay, yeroon kennan afooshaaleen biyya Jarmanii jawaarif kena menggunakan wajib kota yang jelas Galatoma Jiranda mereka itu terus absurd aja apa sih jadi harus cakap ya Udah jauh akrab kami lagi kan jiran belum kerja Obbo Hisan Obboleessi keenya Jawaar Maammacinaa jirra jechuudhaan waan walitti qabatanii dhufan yaadaan mee irraa fudhadha afooshaa jimmaati familia kana abbo ay
sirreeffama na harkaa kaate jimaa afaan hin qaadne afoosha shanan gibee jamila kannaaf gaa'oo shanan gibee السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوليسكي هيوكي الجوار بقى نقال أفتي بقى ربيني تابي هون كسباسي ديبسي وليمجا سنجتشون بربادا نوتي أهوشان شانجرين روكين أهوشي جولي جمع kana durallee kan jiru ammallee kan jiru nuti akka ijoollee Jimmaatti yeroo dheeraadhaaf biyya kana keessatti ijaarama maqaa Afoosh Shengibee jedhamuun ijaaramnee turre ammas akkasumatti jirra. haa ta'uuti ammoo adeemsa keessa koree sila turellee jijjiiruudhaan ammallee immoo koree haaraa filatee Afooshichi bakka buufatee jira. Kanumaan wal qabatee afooshaaleen adda addaa biyya kana keessa jiran yeroo waa jiru, yeroo sagantaan jiru, yeroo wanni tokko ergaan darbuu malu yeroo jirutti nu qunnamaa hin jiranu. haa ta'uuti immoo garuu nuti Afooshi Shangibee inuma jirra. Ergaa jaraallee afooshaaleen jiranu biyya kana keessa jiranu nuti akka Oromootti bakka walitti qabama Oromoon jirtu hundatti wajjiniin hirmaannee rakkoo jirus waliin qoddannee waliin jiruu keenya itti fufsiisaa turre. ammas immoo jireenya keenya ummata waliin qoddannee itti fufsiisuu barbaanna yaada jedhuun qaba. kanatti aansuudhaan dabalata ammoo obboloonni hundumtinuu afooshaan hundumtinuu guyyaa irraa jalqabdanii akka nu qunnamtan akka nu waliin yaada wal jijjiirtan nutis immoo rakkoo qabnus gammachuu qabnus isinii wajjiniin haa qooddannu waliin jireenya keenya itti haa fufsiisnu jechuun barbaada. dhumarratti immoo akka nam tokkotti ergaan an obboleessa kiyya yookiin immoo dura bu'aa qeerroo abbaa keenya Jawaariif ergaan an dhaammachuu barbaadu tokko yoo jiraate atis Abiyyis obbolaadha. hundumti keenya namni hundinuu obbolaadha. maaliif sa'aatii rakkoon kun jiru keessatti namni dhimma dhuunfaasaa dhimma addaa dabarfachuuf waan barbaaduuf isin akka obbolaatti Oromoon aadaa qaba, safuu qaba. haaluma duraan waan danuu ibsitee jirta. ergaa kee kanarraa baay'ee gammadeen jira. haa ta'uuti immoo maaliif jettee jirta jal'aa ofii sagal garagalfatu jedhee Oromoon mammaakee jira. akkuma jettee jirtu ammas itti nuu dabali sagalimti 90 nuu gorsi. sababa keessanii namni biraa immoo akka walitti hin buune amaanaa jechuun barbaada. maaliif kaayyootu gargar nama qooda malee Oromoon tokko har'as tokko boris tokko jiruun Oromoo tokkummaadhumaan itti fufa yaada jedhu qaba. ulfaadhaa. kun immoo ta'uu kan danda'e koree kana qopheessu. Ishee nagaamu. Nagaaman tole ishee. obboleessa keenya Jawaar Mahammad hayyuu keenya kabajamaa jaallatamaa yeroo dheeraa qabsoo Oromoo irratti dadhabdee aarsaa baay'ee itti kaffaltee haala dhibaataa baatiin immoo barreessitee fiddee hawaasa Jaarmanii kanaan ga'uu keetiin baga Rabbii si gargaaree ammas gara fuulduraatti Rabbii si wajjin jiraatu jechuun barbaada. itti aansuudhaan hawaasa Jaarmanii hawaasa Oromummaa irraa duddubbatti hin deebine hawaasa hin qabu hin jenne hawaasa nan dadhabe hin jenne hawaasa karaa dheerate hin jenne hawaasa dhufee iddoo kanatti argamee Jawaar Mahammad jajjabeessuu galateeffachuu galma kana fakkaatu qopheessee go'ee kana qopheessanillee hawaasaas itti argamellee galateeffachuu barbaanna. itti aansuudhaan obboleessa koo Jawaarii kan hin dhaamuu barbaadu garaagarummaa mootummaa Itoophiyaa fi wajjiniin qabdanu
gara dippiloomaasiitti fidaa hawaasa keenya akka malutti akka hawaasa keenya fayyadutti qabsoo itti ilaalaa mootummaanis atis paartii KFO wajjin hojjettu dabalatee rabbiin isin milkeessuu milkii keessanii fi kadhannaa akka Oromootti wal dhabdee Oromoo gidduu fi Oromii hedduu keenya galuu akka hin barbaanne isinii ibsuu barbaanna. Kun immoo yaada abdii qofa osoo hin taane yaada hawaasa Jimmaa biyya Jaarmanii jiraatu ta'uun isinitti himuu barbaada. Galatoomaa ulfaadhaa. Guyyaa milkii turtii milkii rabbiin. Hamilee kanaaf abooshaa shanan jibeetis asumaan obboleessa keessan asumaan deemtanii kuma takka jee hamilee kanaaf asumaan jaalaaf dooqaatii abbaa jabal irraa nuu fuudhu obboleeyyan keenyarraa kennaa obboleessaaniitiif kennan galatooma. Bilisumma